Yooyyaa ashama akkam jirtu harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota kunis jira miidiyaa. Marree guyyaa har'aa egaa keessummaa tokkoo fi akkasumas immoo haala hojii isaanii maal fakkaata kan jedhu wal isin barsiisuuf jenna. Marree turtiin keessan hojiidha ta'uun immoo affeerra keenya gamanaatiin turtii gaarii. Yooyyaa baga nagaan dhufte. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii daawwattoota kunis jira miidiyaatti wal bara. Maqaan kiyyaa Abbabaa Jootii jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata inshuraansii Itoophiyaatti damee Bulee Horaati. Mee dhaabbanni keessan kabaja ayyaana waggaa 50ffaa tibba kana ayyaanessaa akka jiru odeeffateetu jira. Kunis jira miidiyaan. Barbaachisummaan ayyaana kanaa maali? Dhugaadha. Dhaabbanni keenya dhaabbanni inshuraansii Itoophiyaa waggaa 50ffaa hundeeffama isaa kabajuu jira. Dhaabbanni inshuraansii Itoophiyaa akkuma beekamu bara 1976 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan hundaa'e dhaabbilee dhuunfaa kan inshuraansii naannoo baay'inaan naannoo 13 ta'an riifoormii mootummaan yeroo sana geggeesse gara dhaabbata tokkotti dhufuun dhaabbanni inshuraansii Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa akkuma jedhe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1968 kan hundaa'e. Kanarratti hundaa'uun ingidihi bara waggoolee 50 darban kana hojii inshuraansii amanamummaan fi bu'aa qabeessummaadhaan hojjechaa kan jiru maamiltoota isaa birattis filatamaa fi jaalatamaa kan ta'e ammallee akkasumatti hojii bu'aa qabeessummaa fi amanamummaa kana kan itti fufee ta'uusaa kanumarratti hundaa'uun dhaabbanni keenya hundeeffama waggaa 50ffaa isaa akka guutuutti Itoophiyaattis akka damee keenyaattis kabajaa jiraachuu isaati. Mee kabaja ayyaana kana booda maaltu eegama? Wanti eegamu hojii amma ergaan yookiin mootoon nuti qabanne illee kan darbee jajjabeessaa kan nuuf immoo caalatti sheeku gochuu yookiin immoo hojjechuudha. Kana jechuun hojii kana dura hojjechaa turre haala fooyya'aadhaan baroottan dhufanitti maamiltoota keenyatti dhiyaannee hojii inshuraansii hojjechuudha kaayyoo fi mul'anni keenya. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii daawwattoota keenya. Maqaan kiyya Dullacha Waareen jedhama. Gaheen hojii kiyya dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa damee Bulee Horaatti hojjetaa irra gaate. Barbaachisummaan kabaja ayyaana waggaa 50ffaa dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa maali? Barbaachisummaan isaati akkuma walii galaattu dhaabbanni kun haga hundaa'etti rakkoolee fi chaalenjiiwwan isa mudatanii fi maal hojjetee jira hanga waggaa 50 darbaniitti akkasumas gara fuulduraatti maal hojjechuuf karoorfateera kan jedhu kanarratti hundaa'e kabaja. Dameen kun iggi hundaa'e bara meeqaa uwwisa maal irratti hojjeta? Eessa? Dhaabbanni kun hanga hundaa'e akka walii galaatti dhaabbanni inshuraansii Itoophiyaa bara 1976 kan hundaa'e. Haa ta'uutis garuu akka magaalaa Bulee Horaatti kan hundaa'e bara 2007 irraa jalqabee hundaa'e. Dameen kun immoo inni asii baay'ee barbaachisummaa isaa tokkoffaan dhiyeenyatti keestemeroos tajaajiluu fi hawaasa naannichaa tajaajiluuf kana asii Dillarraa qabee hanga Mooyaaleetti kan jiru distriktii kibba kana hawaasaa jalatti biraanchii banachuudhaan naannolee Dillarraa Mooyaalee jiran kanatti tajaajila hawaasaa si'oominaan kennuudha. Qabaratti bagatti isin ga'e kan jennu hojjettoota dhaabbatichaa fi damee keenyaatiin hundaan baga hundeeffamaa dhaabbata keenyaa kan waggaa 50ffaatti isin ga'e jenna. Itti aanuun maamiltoota keenya iddoo garaagaraa jiranii nu waliin hojjechaa jiran amanamummaan nu filatanii barootaaf nu waliin jiraniin baga dhaqqabdan baga wajjin geenya jenna. Yaa kabaja waggaa 50ffaa dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa damee Bulee Horaa ilaalchisuudhaan gara waajjira isaanii imallee maal hojjettuuf maal godhaa jirtu kan jedhu keessummaa keenya kunis jira miidiyaa taasisneetu jirra. Marree tursiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeerra keenya gabaati. Turtii gaarii kunis jira. Yooyyaa.
Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii daawwattoota keenyaaf ni ibsa. Maqaan kiyyaa Buzunee Hordofaa Galgaloon jedhama. Gahee hojii kiyyaa opereeshiniidha. Damee Bulee Horaa keessa hojjedha dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa. Inshuraansii jechuun maal jechuudha? Inshuraansii jechuun akka walii galaatti biyyattii keenyatti inshuraansiin dhaabbata inshuraansii egaa hundeeffameen barana waggaa 50ffaadha. Inshuraansiin keenya immoo akka Itoophiyaatti tokkoffaadha. Gaheen isaa illee guddaa. Egaa hundeeffame waggaa 50 kun amma kabajuu jirra. Inshuraansiin immoo inshuraansii jechuun faayidaa adda addaa fakkeenyaaf namni tokko yoo qabeenya qabaate qabeenya isaa inshuurdi godhee inshuraansii galfatee balaa itti dhaqqabuuf taateewwan adda addaa yoo dhaqqabe inshuraansiin kun immoo bakka bu'ee kafaltii wayii raawwachuu danda'a. Ulaagolee adda addaa san eegee kafaltii inshuraansii waggaaf yookiin ji'aaf waan kennamu yoo ta'u, yoo inshuraansii galee inshuurdi godhatee qabeenyaa fi yoo eeggate kafaltii isaa raawwatamu yoo gaafa balaan dhaqqabu. Akka walii galaatti bakka lama qooda. Damee adda addaa yoo qabaatu illee inni lamaan tokkoffaan jeneraal inshuraansii jedhama. Jeneraal inshuraansii jechuun inshuraansii qabeenyaaf galu. Qabeenya jechuun fakkeenyaaf mana ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a, mootoras baajaajii ta'uu danda'a, midhaanis bunas ta'uu danda'a. Waa qabeenya akkasiitiin inshuraansiin gallu jeneraal inshuraansii jedhamee waamama. Haguuggiin inshuraansii kana maal irratti kan bu'uureffatedha? Haguuggiin nuti kenninu fakkeenyaaf dhaabbatichi keenya inshuraansii haguuggii inni kennu fakkeenyaaf konkolaataa tokko yoo inshuraansii galee dhaabbatichi tokko yoo balaan dhaqqabe yoo gubates ta'u yoo balaa dhaqqabsiises ta'u haguuggii kennamudha. Sun immoo haguuggii isaa maalirraa hunda'a? Gatii konkolaataatti hunda'a. Fakkeenyaaf konkolaataa qofa fakkeenya fudhanne malee waa adda adda fakkeenyaaf namni tokko Isuuzuu tokko bitee dhufee miliyoona 5 yoo inshuraansii galee gatii isaa miliyoona 5 saniif inshuurd goone bakka bu'ee yoo balaan dhaqqabe kaffaluu fi waadaa galaaf jecha. Waadaa galaaf? Waadaa galaaf. Waadaa saniif immoo maali? Kaffaltii kaffalchiisa. Kaffaltiin sun maal jedhamee waamama? Piriimiyeem jedhamee waamama. Ammoo seera qabeessa ta'uu fakkeenyaaf waraqaa eenyummaa shufeerichi makiina san shaakaluu jiru eeyyama seera qabeessa qabaachuu qaba. Bakka hin taane tokkoffaa shufeerichi suni maal ta'uu qaba? Eeyyama seera qabeessa qabaachuu qaba. Isa forjiitee ta'uu hin qabu. Yoo itti aanu immoo yeroo ittiin fayyadamu seera qabeessaan daangeffamuu jira addeen daangeffamne jira. Fakkeenyaaf amma inshuraansii galeeraadhe odoo osoo qabeenyaa fi lafaa ka'ee qabeenyaa fi baleessaa balaa yoo dhaqqabsiise hin kaffalamuuf. Ulaagolee adda addaa yoo guuttate inshuraansii isaaf hin kaffalama. Mee gosoota inshuraansii kana tokko tokkoon daawwattoota yookiin dhaggeeffattoota keenyaaf. Inshuraansiin fakkeenyaaf qabeenyaa kennamu naannoo keenya baay'inaan kan kennuu jirru nuti konkolaataaf kenna. Bulu shifaanii jedhama wayim inshuraansii guutuu jedhama. Sardi paartii inshuraansii jedhama inshuraansii qaama sadaffaa jedhame ammallee immoo inshuraansii mana fakkeenyaaf yoo balaa ibiddaa dhaqqabe. Fakkeenyaaf inshuraansiin guutuun konkolaataa hundaaf kennamu. Saayeentu dhala abbichattuu inshuraansii sangal. Kafaltii maali? Kafaltii isaa raawwatamuu fi yoo balaan dhaqqabee yoo miidhaa wayii dhaqqabe suqqisiisuuf. Yoo konkolaataa walirratti yoo bu'ee maal godhuuf bakka bu'ee isaa hojjechiisuuf suqqisiisuuf illee yoo tootaal loosii yoo ijji jalaa hammaate immoo bakka bu'ee kaffaluuf. Inshuraansiin qaama sadaffaa immoo balaa inni dhaqqabsiisuuf isatti dhahamee dhaqqabu odoon ta'een balaa inni dhaqqabsiisuuf. Fakkeenyaaf bajaajii tokko namni tokko oofataa deemee osoo bajaajii biraa inshuraansiin keenya bakka bu'ee nama bakka bu'ee bajaajicha san suqquu danda'a kaffaluu danda'a. Akkasumas immoo namni yoo konkolaataan dhahamee yoo miidhamee hin yaalchisaa yoo du'e illee na waalchisaa waan adda addaa godhee ka'ee kafaltii raawwachuu danda'a inshuraansiin jechuudha. Inshuraansii qaama sadaffaa. Waggaa meeqa keessatti turtii guyyaa meeqa keessatti fakkeenyaaf waan kana raawwata inshuraansiin keessan yookiin dhaabbanni keessan kun? Abbichi amma balaan dhaqqabeeni sa'aatii 24 keessallee itti haa ta'u sanaa boodallee haa ta'u mara rakkoon qabu yoo dafee dhufee maal ta'uu qaba? Iyyannoo galmeeffatuu qaba. Iyyannoo foormii gucaa wayiitu jira guca isaa guutee dhufee nuti dhaggaasisaa achi nuti deemnee kaanee laallee suuraa kaafnee yoo namni miidhamee laatan hospitaalallee deemnee laallee sanii booda maali? Kafaltii yaaliitii jira yeroo hospitaala turuuf yeroo dheeraa turuu danda'a yeroo gabaabaa turuu kafaltii mana yaalaatti kaffalamuu jira isa salleen kaffalaa yoo miila cabees ta'u harkas cabuus ta'u
Sanillee kafaltii kaffalamu jira. Yoo achiin darbe immoo yoo bakka bu'ee deeme awwaalchisuu danda'a. Hojii adda addaa, hojiiwwan adda addaa waan hojjechuu ni danda'a jechaadha. Inni inshuraansii qaama sadaffaan jedhama inni kun. Qaama sadaffaa jedhama. Inshuraansii qaama sadaffaan jedhama. Mee inni itti aanu inshuraansonni gosa gosaan hojjetan. Lammaffaan inshuraansii maaliiti? Tokkoffaa jeneraal inshuraansii jessiin jedhee ture miti. Inni lammaffaan immoo laayif inshuraansii jedhama. Laayif inshuraansii jechuun jireenya namaa olii waa hunda itti walii qabatee fakkeenyaaf meedikaal inshuraansii, inshuraansii yaalaa, federaal inshuraansii jedhama, inshuraansii du'aa, ammallee immoo inshuraansii yoo namni dhukkube yaalchisamuu jira. Inshuraansiin sunillee hammaaniin namarratti kan hanna jechuudha. Namarraa hundaa'ee kan hojjetamu. Laayif inshuraansii jedhamee yaamama jechuudha. Amma laayif jechuun ani isin bira inshuraansii galuu danda'a? Mirga qabdu mara maatis dhoobu. Yoo dhukkubsadhe na yaalchisuu danda'a. Yaalamtee dhuftussee nagaa fidattee dhufteettu hisaaba kee ta'e herregaa keessi hin kuffifnaa jechuudha. Akkasitti hin danda'a. Mee uummanni haala hubannaa waa'ee inshuraansii kana wajjin wal qabatee maal beeka? Uummanni naannoo keenya karaa bulee qofa odoo hin ta'in uummata Itoophiyaa akka walii galaatti waa'ee hubannaa inshuraansii xiqqaa. Akka biyyattiitti mootummaanis hojjanne nutillee bal'inaan hin hojjanne. Dhumaanidha hanqinatti jira jechuudha. Warra qaama dhimmi ilaalu wajjin taanee osoo hojjanne bal'inaan. Fakkeenyaaf sadarkaa mana barumsaallee odoo kenname daansaadha jedhee hin yaada. Nu daawwadhaa nu waliin tura. Kabaja ayyaana waggaa 50ffaa dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa damee Bulee Horaa itti ayyaaneffatee ilaalchisuudhaan ministeera miidiyaan kaameraa isaa gara mana hojii isaatti taasisuun turtii waliin taasisnedha. Waliin tura nu daawwadhaa inshuraansota kana. Haalli kenniinsi tajaajila ittiin maamila keessan tajaajiltan maal fakkaata? Tajaajila fakkeenyaaf amma dameen Bulee Horaa kun dhaabbata inshuraansii eega baname 2007 bana. Waggaa 11 garuu jirra jechaadha. Ardaaf. Yeroo kanatti immoo tajaajila baqaa keenya meeqa? Fakkeenyaaf inshuraansii nam tokko inshuraansii galeeruun konkolaataan kufeeruun suphisneerra hojjanneerra kaffalleerra illee. Asii hagamoo yaalatti hojjanna. Karaa konsoo kanallee akkas karaa nageellee godina Gujii gamaallee naannoo karaa Gadabii kanallee baanee hojjanna jechuudha. Fiildiillee baanee hojjanna. Waajjiraalee adda addaa godina Gujii lixaa keessa jiranullee deemnee inshuraansii galchineerra. Dubrallee dhaabbati hedduun isaa inshuraansii nu biraa qabu. Fakkeenyaaf warri buna bituu, inshuraansii sayitii, inshuraansii galfatan qabeenya isaanii, dhaabbata adda addaa, dhaabbata gurguddaa qabanullee inshuraansii galanii xiqqaarra gaafne inshuraansii galu jechuun birrii 50 waa ka'anii galan. Birrii 50 waa ka'anii inshuraansii waan godhanu qabeenya isaanii homaa rakkoo waa qabu. Waa guddaallee moti waa xiqqaadha garuu maalidha ilaalcha. Beekuu dhabuudha. Osoo beekne uummata keenya hin fayyadama. Osoo beekee inshuraansii galee fakkeenyaaf amma inshuraansii qaama sadaffaa magaalaa kana keessatti mootummaan waajjira geejjibaa godinaa hordoffii godheeruun inshuraansii qaama sadaffaa mootorarraa kaase xiqqaan isaa mootoraa miti. Mootoriillee inshuraansii qaba, baajaajii inshuraansii qaba, konkolaataan gurguddaan hundi isaanii magaalaa kana keessatti yookiin godina kanatti inshuraansii qaama sadaffaa kan qabne hin jiru akka baranaatti 2018 dhibbarraa dhibba hojjanneerra jechuudha. Kenniinsi tajaajila keessanii maal fakkaata? Itti gaariidha. Itti gaariidha. Babal'inee hojjechuu jirra, ammasittuu jirra, baadiyyaa seenneen hojjanna. Baay'ee gaariidha. Faayidaa cimaa nulle kennuu jirra. Inshuraansota kaan jiran irraa keessan maaliin adda ta'a? Keenya adda ta'e tajaajila eenyuun kennu. Fakkeenyaaf dhaabbatni inshuraansii Itoophiyaa tokkoffaa kan mootummaallee eenyu hojjeta? Uummataaf hojjeta. Tirfiin qodatu mootummaa galchaa, galii isaa mootummaa galchaa, uummataa hojjeta. Inshuraansii uummataati jechuudha. Abbaa dhuunfaa odoo hin ta'in kan mootummaati. Qabeenyi mootummaa immoo kan eenyu jechuudha? Kan uummataati jechuudha. Sanaaf uummata keessa seennee hojjanna. Gaafa waan dhaqqabe kun asiin karaa daawwaa kanallee baadiyyaa seennee hojjanneerra. Karaa surroo kanallee deemnee hojjarre. Magaalaa baadiyyaa hin jennu eessallee deemnee hojjanna uummata keenyaaf. Babal'inna. Mee akka keessanitti kan itti milkooftan hojjennee itti milkoofneerra kan jettan yookiin immoo nuwaafa kan jettan mee warri lamaan kan dhufamu? Warri nuti milkoofne inshuraansii konkolaataarra milkoofneera. Guutummaan guutuu. Kan isitti milkooftan? Itti milkoofneerra parsantii 90 ol milkoofneerra siin jedhuu danda'a. Ganammoo itti fuufuu jiru gana kan itti hojjetuu jiru kamiidha? Inshuraansii laayif inshuraansii yookiin inshuraansii jireenyaa kan jedhamu kana 2018 nuu kenname. Amma itti jirra, dhagaafachuu jirra. Uummata itti barsiisuu jirra, nullee baruu jirra, bal'inaan amma hojjetuu fi
itti jirra. Akka hanqinnaaf kalaaluu jiru badhinna hojjanneen jiru kan jiru laayif inshuraansii kan jedhamu kan hojjanneen jiru dura gollalle isin walillee hin ta'ine leenjii adda addaa illee kennuu hin dandeenya. Uummatallee baadiyyaa mana barumsaallee seenne hojjechuuf ciminaan itti deemuu jirru laayif inshuraansii kana xiqqoo hanqinna qanna isarratti. Laayif inshuraansii kana namni maaliif hubannaa dhabe? Wantichatu rakkoodha moo yeroo yeroodhaan galiin waggaatti gaafatutu guddaadha moo? Galiin xiqqaadha. Galiin miidhaan qabu. Fakkeenyaaf daa'imni waggaa tokko fi kafaltiin kaffalamuu fi namni waggaa 40 kaffalamu garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf namni waggaa amma maatii kiyya maatii nama 5 yoo qabaadhe nama 5 kana amma kaffalamne fakkeenyaaf. Hamma kana hin jedhamu maalirra hundaa seeti. Tokkoffaa umriirra hunda. Lammaffaa fayyinarra hunda. Waraqaa ragaa hospitaalaan barreessitee dhuftu kaanti jira. Fayyaa ta'uu koo. Fayyina jechuun miidhama qaamaa odoo hin ta'in isaantu waraqaa wayii barreessanii mucaa isaantu hundoofnaa umriirra hundoofnaa waan adda addaa hundoofne kaane kafaltii kennina garuu namni umrii waggaa ganna 10 fi ganna 30 ukkuliin kaffala. Ganna xiqqaa kaffala. Ganna guddaa ol ka'a akkasii ol ka'aa deema jechuudha. Ol ka'aa deema. Ragaan hospitaalarraa dhufu daangessuu danda'a namni tokko inshuraansii kana galuudhaaf? Hin daangessu. Maal? Kafaltii ol ka'aa malee hin daangessu. Daangaan qabu. Dhukkuba qabaachuuf dhabuu isaa mirkaneeffachuufi? Sullee bonneetoo restrictionii waan jedhamu tokko jira. Ulaagaa akka ulaagaatti ilaalama malee daangessuufi miti. Ulaagaa tokko. Maal faayidaan isaa kun maal? Faayidaan amma namni fayyaa tokko inshuraansii sin bira galuuni faayidaan isaa gadi fageenyaan. Faayidaan isaati fakkeenyaaf nam tokko dhukkubsatee dhukkuba cimaan qabame biyya alaa yaalamuu danda'uu dhabu. Biyyuma keessatti immoo Finfinnee deemee yaalamuu danda'uu dhaba. Hawaasaa deemuu danda'uu dhaba. Yoo immoo inshuraansiin birrii xiqqoon kafalee galee jiraate dhaabbatichi keenya maal godha? Birriin qabdaa hin qabu hin jedhu. Takka inshuraansii galeera namni kun inshuraansii fayyaa yookiin laayif inshuraansii gallaani deemanii waraqaa barreeffatanii yaalamuu qofa. Maatii isaa hundaaf galaati. Maatii hundaa jechuun maqaa isaa galmaa'uu qaba. Nam sun jiraachuu qaba. Maqaan galmaa'ee. Nam tokko fakkeenyaaf maatii nama 5 yoo qabaatte warra 5 sanuu galmeessisuu qabdu. Warra 5 sunu pirimeemii waan jedhamu jira. Kafaltii kaffaluu qabda warra sanii. Birrii 5 10 100 haa ta'u waggaan kafaluu. Kun kan daawwataa jirtan egaa kunis jira miidiyaati. Kunis jira miidiyaan egaa inshuraansii jechuun maal jechuudha? Faayidaan inshuraansii fi maal irratti xiyyeeffata kan jedhu kan isin biraa ga'aa jirudha. Amma turtiin keessan wajjin haa ta'u ni waafeera keenya gabanaatiif. Turtii gaarii. Fakkeenyaaf namni tokko galeera. Guyyaan darbe. Guyyaan kaffalame. Garuu dhukkubsate maal ta'a? Indoomentii waan jedhamu jiru. Jireenya nama waan ta'eef kafaltii fi fakkeenyaaf amma inshuraansii fayyaa galteetta. Laayif inshuraansii galtee yeroo jira. Ji'a tokko ji'a lama guyyaa 15 sii kennamuu danda'a. Garuu walakkaa kanatti maal ta'uu qaba? Ariitiin sii bilbilama guyyaa yeroon sii bilbilama. Bilbilama yeroon gizee yeroolee sii kennama dheereffamee ammallee. Yoo walakkaa kanatti kaffaliin booda yoo dhukkubsatte dhaabbatichi homaa sii gochuu hin danda'u. Maaliif? Waarningii sii kenneera. Akka dhuftullee sitti himeera. Kafaltii san lakka raawwattu siif waa himee fi itti gaafatamummaan qabu. Nama waan ta'eef akkas ta'e malee fakkeenya. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeelaa keenya gamanaatiin. Amma inshuraansii konkolaataa osoo ta'e har'a dhumannaan boruun qabdu. Egaa abbootii qabeenyaa ergaa qabna. Dhaabbanni inshuraansii Itoophiyaa dameen Bulee Horaa egaa ergaa qaba. Inshuraansii namoonni galtan yeroodhaan haaromfachuu qabdanii kaffaltii keessanis yeroodhaan raawwachuu qabdaniin immoo ergaa isaaniiti. Afaan isaa irraa dhageenya. Mee ergaa kana dabarsaa fi har'a inshuraansiin dhumannaan boru inshuraansiin biraan hin qabu. Guyyaa kee eeggattee exact warri inshuraansii qabtanii maamiloonni keenya bocaan jirtanii magaalaa Bulee Horaa kana keessallee godina kanallee naannoo adda addaatiin warri dhuftanii inshuraansii muluu shifaanii jechuun inshuraansii waliigalaati konkolaataa qabeenyaaf makiinaaf manaaf waan adda addaati warri inshuraansii galtan. Lammaffaan immoo inshuraansii qaama sadaffaa warri galtan. Sadaffaan immoo inshuraansii saayitiillee haa ta'uu manaas haa ta'uu waan adda addaati warri galtan yeroo eeggattanii sa'aatiin 24 guyyaan sun daqiiqaan tokko tarraani waan ta'uu mati. Dursinee nuti immoo haga ji'a tokkotti isinii bilbila. Jalaa bilbila kaasa'a. Kottaa gizeen amma immoo bara kanatti soosteenyaa waganii ammayyaa'eera. Maali ammayyaa'e teelebirriin. Teelebirriin kafaltii waan raawwatamu meesejiin seenuu jira. Jiini tokko jiru. Waggaan tokko don dhumate ji'a 11 fixannaan ji'a tokko keessatti godhanii lammaffaatti maal jira?
meesajjiin yeroo torbaanitti dhufaa seena. Kaffalii amma kana birrii amma kana kaffaleedha silkii seenaa waan jiruufi nullee waan bilbilaa jirruufi yeroo onkottaa inshuraansii keessa haaromfadhallu bilbila kaasa'a ittiin fayyadamaa. Garaa laafummaan inshuraansii keessa hin jiru yookiin birrii dhabuu danda'a yookiin qarshii yeroo sanatti argachuu dhiisuu danda'a. Wantoonni kun ni ilaalama. Ilaalcha keessa wanti galamu hin jira. Ilaalama inshuraansii jeneraan inshuraansii hin jenne inshuraansii qabeenyaatiif garaa laafummaan hin jiru. Waan ta'e qabeenya waan ta'eef qabeenyi kun maal gubbaa jiram hojii gubbaa jira. Garuu balaan dhaqqabee dhaabbatee raate exit godhuu hin danda'u dhaabuu hin danda'u. Maaliif namni kun hojii gubbaa hin jiru. Konkolaataa isaa garaajii dhaabbateera waan jira inni dhufee maali barreeffamaan xaaliyaa barreeffatee dhufee nu gaafachuu hin danda'u. Nullee isaa dhaabne akka amma tokko tursuu hin dandeenyu. Haga yoomii garaajii haga ba'utti. Sanaa ala inni isaa bilbilleerruun koottuu inshuraansii haaromfadhenneerruun guyyaan darbeeruun fakkeenyaaf adda dhumateeruun boru guyyaa lama sadii keessatti immoo balaan dhaqqabee odoo dhufe hin danda'u. Barumsa adda addaa waan dubbifamuu adda addaa uummata keenya kennuu gurraa eegama. Miidiyaa gosa keessaniitti keenyaaf isin biraallee barumsa adda addaa kennuu gara keessaniitti waan akkasiitti isin fayyadamne uummata keenya barsiisuu hin dandeenye. Ammaan duras hin beeku uummata waa akkasii. Naamusa jechuun kenna tajaajilaa irratti. Kuma akkam qabu. Kenna tajaajilaa. Naamusaan sirriitti kastamarii keenyaan tajaajila. Uummata keenya sirriitti tajaajila. Yoo inni namni tokko fakkeenyaaf amma balaa itti dhaqqabe humnaan sitti dhufuu danda'a. Ati immoo garaa laafinaan ta'e ittiin ta'e barsiiftee geggeessita. Sanaa ala warri namni inshuraansii galuu dhufu immoo jaalalaa waan dhufuu fi walitti bu'iinsi hin jiraatu bara keenya. Yoo galuu dhiisee inshuraansii kana maal? Ismattuu jira. Fakkeenyaaf amma inshuraansii kamsa daffaan jira miti. Abaajaajii irraa kaasii barana mootora Apaachii TVS maal ta'aa ta'u warri mootora seer-qabeessaa qabaatan libree yookiin dikilaaraasoo qabaatan mulu inshuraansii galaneera. Waggaa kun ayyaana guyyaa kabajaa waggaa 50ffaa dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa ilaalchisu kan isin biraan qaqqabsiisaa jirru. Isin dargaggummaa keessa jirtu. Dargaggummaa keessatti naamusni maali? Naamusa jechuun amala gaarii jechuudha. Mee dargaggummaa keessatti naamusa jechuun amala gaarii yoo ta'e mee akkamitti madaaltan isin hojjetaa mootummaati dargaggeessa dhalleeti kunis jira miidiyaan immoo waa'ee naamusaaf dhaloota egeree irratti hojjeta. Maal dhaamtu dargaggoota kanaaf ergaa? Fakkeenya dargaggoota keenyaa fi adduma jirtan nutti waajjiruma hojjettan nutti bakkuma hojjettan nutti warri uummata tajaajiltanu naamusa keessa eeggatanii fayyaa ta'aa galatoomaa isin jedha. Sagantaa kana guutuu isaa karaa YouTube chaanaalii kunis jira miidiyaatiin daawwadhaa. Erga keessan yaadaaf qeeqa keessan nu kenna. YouTube chaanaalii kunis jira miidiyaan immoo subscribe, like, share, comment gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isin jenna.